waamaman jechuudha. Maqaan isaanii inni sirrii ta'e Mahammad Daawud. Mahammad maqaa isaanii, Daawud abbaa isaanii jechuudha. Egaa tulluus jedhu maqaa gara biraa. Tulluun jechuun baay'ee dheeraadha. Meetira 2 fi seentimeetirii 10. Ulfeenyi isaanii 150 kiiloogiraama. Bal'inni qoma isaanii meetira 1 jechuudha. Barri isaan dhalatan 1852, kan isaan boqotan 1926. Ifa addunyaarra waggaa 74 jiraatan, aangoorra waggaa 56. Isin kun akka lakkoofsa Awurooppaatiin taatee aangoorra kan isaan turan jechuudha. Dargaggoo waggaa 15 jalqabanii. Aangoon kun egaa dirqama namni barate yookiin beekan yoo jiraate ilaalameeti maatiidhaaf kan kennamaa ture. Isaan mana 18ffaadha jechuudha. Aangoo fudhataa dhufanii maatii isaanii keessaa jechuudha. Akkanatti bulchaa turan. Egaa ijoolleen Abbaa Jifaar fedhii biyya bulchuu, fedhii aangoo abbaa isaanii fudhachuu barbaacha hin qabanu. Gara biyya Faranjii, gara biyya Arabaa deemanii istaayilii jijjiiranii jiraachuudha fedhii kan qaban. Abbaan Jifaaris abshaala waan ta'aniif meeshaaleen koo kun wanti nan qabu kushiinaa namaa yookiin mana sa'aa ta'ee baduu mannaa mootummaan naa dhaalu jedhanii mootummaadha xalayaadhaan barreessaniiti kan lafa kaa'an jechuudha. Kottaa. Eshi mana ciisa ijoollee isaaniiti kun ijoollee 14 dhiira 8 durba 6 jedheera. Yeroo ciisaa keessoo seenu yeroo bashannanaa barandaa kanarra taa'anii bashannanu. Abbaan Jifaar asirra taa'anii gadi ilaalu. Iddoo kaloo kanaatti wallaansoo wal qabsiisuu nama mo'atee badhaasa kennu jechuudha. Wallaansoo qabsoo jechuudha. Wallaansoo tigiliidha jechuudha. Jimma irratti ogumni mukaa yeroo hojjetamu as keessatti jechuudha. Kutaa kanatti oguma mukaa asitti hojjetamaa ture. Isii sana keessaa ba'aa xiqqoosi. Jalee sana wayaadhaa daarii sana amma daariitti jechuudha. Wayaatu dhaamaa, wayaatu hodhama, shammaaneen garaagaraa wayaa dhahuu, wayaa hodhuu. Mana cufamtee jirtu sana keessatti immoo sibiilatu oomishama. Sibiilatu waskama. Oomoon adda irraa ilkee yookiin daakkannoo jedhama. Asuma godina Jimmaa kana jira. Fe'amee dhufeen baqaan calalaa ala qabbanaa qirxii garaagaraa itti baasanii fayyadamaa turan. Isii kana keessa. Walumaa galatti masaraan kun kutaa 29 qaba, balbala 65, foddaa 54 qaba. Eshi kottaasa. Kasooga. Gabatee mana toorra mana abbaa isaanii Saanqaa Galitoo jedhama. Kutaa 32 qaba. Soratamee bal'atee kutaa 32 qaba. Jiraataa turan abbaan isaanii Abbaan Jifaar keessatti kan dhalatan jechuudha. Egaa Abbaan Jifaar isa kaasanii qorqorroo biyya alaatii fidanii ijaaraniiti kan isaan keessa jiraataa turan. Gabatee jechuun maal jechuudha? Waaltaa jedhama afaan Amaariffaan. Gabatee jechuun mososorra kan kaa'amee irratti sorotamee bal'atee mana citaa jechuudha. Mana citaa. Ukaatii jennaan biyya teenyatti. Ukaatii jedhama. Okay. Biyya teenyatti ukaatii. Kana keessa mososootu gala. Musosoo jedhamu utubaan jedhamu. Utubaan bakka itti taa'u. Ukaatii utubaan keessa ol seenu jechuudha. Inni kun kan mana ol qabu jechuudha. Akkas jechuudha. Gabatee kun waan ajaa'ibaati. Afaan Jimmaatti gabatee jedhama. Gabatee jedhama. Nu biraa utubaa. Mukuma damee tokkorraa godhama. Biyya keenyatti utubaan kaasee seenu. Inni ukaatii jedhama. Asin kaseenu utubaa jedhama. Ismaan isaa kun eessaa bahe? Asumatti hojjetameeti. Isii tasartuun asumatti hojjetameeti. Mukaan jedhama. Mismaara gaafasiiti kun. Asumatti baskamaa ture. Jira maadin biyyoonni albuudaa sumayyuu ammumaa eegamaara godinuma kana. Mismaarri asitti dhawame kun gaafa san hojjetame Abbaan Jifaar asitti hojjechuu ture jechuudha. Sibiila amma dalagameetti dhawamee miti jechuudha. Ammaa miti suma duriiti waan gizee san. Ni beeksisan albuudatu jira albuuda andi shaaraa matu namnam. Ni eegamaa jettee ammaa godina kana keessa jira. Sanfidanii bara mana sana keessatti baay'isan jettee. Eekkas sibiila. Hayyee.
Sireen eessaa deemtee garuu muyya? Sireen abbaa jifaar jaartii jahaa qabaannaa jette. Siree lama qaba laalle. Kan jaraa istoorii keessa jira dadhabee caccabee jira gara fuulduraatti bahee akkasuma suphamee waliin daawwatama ni jira sireen kan bira. Manni kun mana abbaa jifaar kan abbaa joobir kan ilma kana kaakayyuu isaanii jechuudha. Abbaan jifaar bara 1926 du'an jedheera. Manni kun kan inni ijaarame bara 1927 amma 28tti jechuudha. Egaa biyya Raashaa deemanii sibiilatti kana haayilii jenereetaraatiin lafa keessaa taarbaayii gootee yookiin paampii gootee baasti. Bisaan qulqulluu baasanii itti tajaajilamaa turan yookiin itti fayyadamaa turan. Yeroo sana lafa keessa bishaan harkisa. Lafa keessa harkisa. Bishaan baasaa jechuudha. Abbaan jifaar garuu leemman dhoohee xarabamee walitti akkas qamadamee hidhamee lafa keessa qabaramee kattaa simbiraa jedhamti bakki bisaanii qulqullate yookiin irraan gadeedha waan ta'eef hin turinii jedhanii maqaatti baasan. Egaan turin jechuun yaatti qoyye yookiin jechuudha afaan Oromootiin. Akka sanatti fidanii mana shaaworii yookiin masinoo garagaraatti illee saabanii itti fayyadamaa turan jechuudha bara sana. Waan ajaa'ibaati. Alhamdulillah. Waan ajaa'iba seenaa jabdu. Xumurree. Baarakallah. Amma obboleeyyan Islaamaa waan daawwanne xumurree waan ajaa'ibaati masaraan abbaa jifaar akkuma dilaarreefuu daawwachuu turtan san tana fakkaatti keessaa fi alaanis jechuudha keessaan dalagamaa jira. Waan caphee fi waan ji'e waan laaffatee kana jajjabeessu jiranii keessa ifaan illee hin jiru waan dalaguu jiraniif jecha dukkana ta'eetii isin agarsiisin hedduu jechuu dukkana reef keessaa nusanii akkana kana fakkaatti masaraan abbaa jifaarii wanni kunis ka agartan kun waan bishaan lafa keessa harkisu jechuu bishaan lafa keessa harkisaniini jechuudha akka amma waan bishaan lafa keessa baasuu ammayyaa ammaa kana jechuudha. Gaafa san akkana ture jechuun waan ajaa'ibaati. Sibiilli osoo har'aa caccabdee dhumte bara. Caccabdee dhumte sibiilli